Jirra jirtuu kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun torbaanitti yeroo kan isiniif dhiyaatu sagantaa bohaartiiti. Sagantaa bohaartii keenya har'aatiinis godina Harargee Bahaa magaalaa Kombolchaa yookaan magaalaa Malkaa Raafuu ardaa baadiyyaa Fallaana ganda Burqaa Diinii kan jedhamutti argamna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya har'aan tana ganda kanatti maaliif argamtan jechuun keessan waan hin oolamneef har'a asitti wanni argamneef ammoo ganda kanatti nama beekamaa tokko kan umrii jireenya isaa umrii dheeraa dabarsee nama ilmoo isaa argee jiru tokko. Namni kunis eenyu kan jettan yoo ta'e nama Muummee Jilbee kan jedhamu. Muummee Jilbee nama akkamii seenaa jireenya isaa keessatti maal dabarse akkasumatti immoo umrii isaa kana keessatti maal hojjechaa ture kan jedhu kan isin biraan geenyu ta'a. Amma immoo ganditti argamnus ganda Muummee Jilbee itti dhalatee guddate waan ta'eef ganda kanatti amma iddoon jirru kun naannoo mana Muummee Jilbeeti. Muummee Jilbee mana isaa geenye kan isin daawwachiifnu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya. Akkasumas ammaan tana gara mana Muummee Jilbee seenne Muummee Jilbeedhaa itti wajjin turtii kan taasifnu ta'a. Muummee Jilbee naan jedhan ganda Jilbee keessa dhalan ganda Jilbee sanii gartee maqaan kiyya Muummee Jilbee jiru san keessa dhalannee san keessa guddannee san keessatti haasaa waan Oromootiif cufa keessa baanee as geenye. Mee galatoomaadha. Bara dhaloota keessanii ni yaadattan? Bara meeqatti dhalattan? Dhaloota keenya guyyaa kanaa fi baatii tanaa hin yaadannu. Gizee keessa dhalanne immoo Xaaliyaan osoo dhufessa Xaaliyaani dhalanne jechuu beekna. Osoo Xaaliyaan hin seenin jechuudha. Xaaliyaan dura dhalatte. Mee callo gaafa sanatti ni beektaa? Ni beektaa. Giyyoomni. Xaaliyaan dura amma sadii qabda. Akkasi. Ammaan tana umriin keessan gara waggaa 100 olii ta'ee jira. Mee haalli maatii keessanii maal fakkaata? Mee ijoollee meeqa qabdan? Abbaa ijoollee meeqaati? Abbaa ijoollee 7-8 amma. Galatoomaa mee jireenya keessan keessatti mee seenaa akkamii dabarsitan? Mee ijoollummaa keessan haala kamiin dabarsitan? Ijoollummaa haalitti itti dabarsine taphaa fi waa hunda keessa raaree bal'oo qabna. Raaree bal'oo tana keessa taphachaati baanee jechuudha. Maal fa'aa hojjechaa turtu mee gaafa barumsa? Sabbarroo jaaniiti. Sabbarroo fa'aa gooba jaanii tokko amma sabbarroo tanarraa baane gooba taphanna. Akka seenaa keessan dhageenya jirutti obbo Muummeen yeroo dheeraadhaaf qabsoo keessatti jireenya isaa dabarsee jira. Mee bara kamirraa gara qabsootti seentan? Bara amata 62 qabsoo eegalle. Bara 1962 jechuudha. Mee yeroo sanitti mee qabsoo akkamitti taasiftanii maaltu gara qabsootti akka seentan isin godhame? Wanni gama qabsoo san godhu abbootii teenya amaarri cinqiidhaan gahiinsa isaan alaalalanii waan cinqiidhaa haasawan tana hedduu dhageenya. Sanirraa biyyuma teenyatti biyyuma teenyatanii teenya jennu tanatti biyyuma teenya tanatti uummanni keenya kun akkana tahee akkana godhanii jechuu hedduu sanii dhageenya hammeenya isaan godhan. Gaafa Xaaliyaanii fi gaafa amma eega Xaaliyaan irraa baane gaafa Mangistuutiis akkas jechuudha dhageenya hammeenya isaan godhan tana haasawan. Nuti haasawama isaaniiti dhageenyee abbootii teenya akkana godhanii jennee hammeenya san ni deebifna jennee kaanee eegale. Yeroo sanitti ati umriin kee dargaggeessa moo gara maatii horattee jirta moo? Dargaggeessa maatii bakka maatiin geenye. Bakka maatiin geenye. Mee jaaramtaniitu moo gara qabsootti akka seentan? Hiriyoota keessanii wajjin walitti jaaramtaniiti gara qabsoo seentan moo? Walitti hin jaaramne gaafate. Oduu biyyaa ni dhageenyaami. Oduu biyyaa tana walitti jaaramanuu ta'e malee jaarmayaan akkasitti hin eegalle. Yeroo qabsoo taasiftan keessatti gara biyya Somaaliyaattis deemuu keessan dhageenye jirra.
Gara biyya Soomaaliyaa sanatti bara meeqa deemtamee maaliif deemtan? Wanni deemneef gaafa san masaaraa namutu tokko bitatee qaba. Masaaraa kana namarraa guuran. Masaaraa kana gaafa san nurraa guuran. Masaaraa biyya teenyatti masaaraa nurraa guuran. Hin teenyu jenneeti haanee masaaraa saniin barbaadadha jeetiin masaaraa tokkoon ammoo achi duraatti biyya adeeroo kana maal jedhaniin? Daawweedha. Achi duratti binnee qabna. Sani barbaada ammaas akkasitti deebine. Qawwee san barbaadna jennee. Gara Soomaaliyaa deemne. Soomaaliyaa eessa deemtame? Soomaaliyaa asuma jaarsoma tana keessa deddeebine gubsanii qawwee tana barbaaduudhaaf eegas booda haaneegaa Soomaaliin dhuftee ijaa gargaareen godhe santu nu jiraa miti. Soomaalii tanaa wajji baane. Soomaalii tana karatti afaan dhufne nuti. Booramatti maali booda Booramatti wal afaan dhufne. Ani Soomaalii deeminaan jedhan. Deemuun jeen. Amaaraatti dha'uu ni beekna. Tattaaniin nu eegu jiranii. Nuti masaaraa barbaadaa dhufne masaaraa yoo qabaatan nu kannaa hin jeen. Masaaraa si kenninaa. Achi buuteeti taphaa barkaa fudhattee ol deebita jedhan. Hin ta'uu hin jeen taphaa barkaatti dha'uu ni beekna. Yoo qabaatan nu kannaa hin jeen. Diddee jedhan gabbuu. Gabbuu hin dandeenyu hin jeen. Haa gabbuu diddee. Kunoo bahanii waraanni bahanii itti dhaqe jedhan. Eessa jiran? As gad jiran. Bakka dhaqan tana warqaanaaf kannani ittiin dhaqe. Waraanni narraa fuudhee. Waraanni bahee jira. Waraanni maqaa xalayaa narraa fuudhan ilaalani. Aboo ni gammadan. Warra keenya ni fixan ammayyi. Warra keenya karaarraa maifannaa. Hayyee hin jeen. Ni dandeessa jedhan. Deemi jedhan. Akkasitti irra keenyee dhufne arma. Warri akkanatti deemu isin jiru kun Soomaaliyaa deemu warri isin jee akkanatti isin ajaju kun eenyu faadha warra akkam gaafatan? Waraana gaa maqaa isaanii guusan hin qabanne. Waraanni kun kan eenyuti jechuudha? Kan Ziyaad Barreeti. Akkasitti bira kunne arma dhufneeti gaa gandaan hiyyaayee jenneeni gandii nuti ife wagguu duraatu ife gujjiraati ife hin ajaani biraa dachaan. Akkasitti bakkoonti dhiifni itti dachaane waraana kana. Daakatatti itti dachaane. Daakata ammatti dhaynee achi waliin isintu biyya beekaa nuun deemaa jedhanii nuti dura buunee naafi gurbaa tokko arma finne jechuudha. Waraana san. Akkami yeroo san keessatti biyya Soomaaliyaa san eegaleetan achi waggaa meeqa turtaniiti turtii waggaa meeqaa booda waraana san waliin dachaatan? Biyya san hangamti akka turtan? Biyya san hangi turre. Jabo turre. Turre hanga waraanni sargoodhaa biyya sana jira jan asuma keessa jira. Waraanni sargoo kun waraana kamii? Waraana Soomaaliiti. Waraana Ziyaad Barreeti. Isaanii wajjin immoo isin qabsoo taasiftan? Isaan sani waraana sargoo sanii wajjin walitti dabalamtaniiti qabsoo taasiftan? Walitti dabalamneeti waraana Ziyaad Barree kanaa waliin irra dha'uu turre. Dhoyneeti jaarsota na keessaa baafnee as finnee asiin eegaa arma finne boodaan waraana biyyaa Oromoo seentanii dachaa janiin. Hin dachaanu janiin. Hin dachaanu hanga dan kana ilaa hanga baatii takkaa yaa'uma jiran. Didan deebuu. Yoo deebuu baatanoo biitii sin boodaa qabamte janiin. Kunoo laalaa jedhanii oguu boodaa faranjiini didanii. Arabni waan footoo hunda fuudhanii agarsiisan. Kunoo laalaa bilaana isinii deemu biitii isin duubaa qabamte jedhaniin akkasitti dachaan oguu Arabni cufti itti lallabe sababaa sanii dachaan. Yeroo san keessatti waraanni biyya Itoophiyaa kana bulchaa ture kan isin wajji wal dhahaa turtan kun waraana mootummaa kamiiti? Mootummaa maal jettaniin Amaarticha? Dargiidha. Dargiidha jiin. Hayyee mee ammas seenaa biraa kan dhageenyirra naannoo fallaanaa kana araddoota keessatti dhalatanii guddattan kan keessatti yeroo gibira
kafala isin jaamattillee hin kafalu jettanii namoota naannoo kana jiraatanillee akka gibira hin kafala dhorkatanii turtan. akkas Wanni kun hanga mimee akka mimee. hanga turre hanga amata tokko gibira akkasi galchaa jedhanii dinnee nuti bira kunne amanni kun oguu dhufe ammaas akkasuma amata lama sadii ni gaha. Maaliif diddan? Maaliif diddan? Maaliif lafuma teenyarraa gibira kannaa jechuun sun hedduu ilaa ammaa nu dhukkubsu jirti. Mee waan kana xiqqishoo bal'isiitu nuyi mee gibirallee yeroo guurtanii hin geessinu jettanis dhageenye jirra. Yeroo san akkamitti mee maaliif wanti deebisaan isaan isinii kennan oome yeroo isin diddan san maaltu isin irratti fudhatame? Amaarri gaafa san waan liqaban barootii ta'een gibira kana galchaa jedhani. Liqaban barootii tanaan ijaan namoonni liqaban barootii keenya kanaan ijaan warra maamaka kanaan ijaan. Hoggaa Musaa godii kanaan liqaban badee inni magaalaa dhaqe magaalaa qaban. Aboo warri maama gibira fide warri mucaa galche isin maaliif gibira galchuu dhabdan keessan kanaa hafe wanni gibira galchuu diddanii maali jedhaniin barittumaan jira mada oguu dubbii nama tana hedduu fuudha hoggaa asab arma ati Musaa godii ati silaa namummaa si dhoorke malee gibira numa galchitaama jedhaniin gurbaan na dhoorkeetiin dhaqaa na wajji fuudhaama jedhaniin nuti si goosiitti gooneeti atummaan fidima jedhaniin. Inni hogguu isaan bira jirus isaanii cinqa hoggaa na bira dhufuus naa cinqa hin geessitumaan jaan numa deema gaarii tokko innini hogguu amaarichi haa ta'u Musaa godii jedhaniin ammaan fidaa miti jeetuma geggodhata hogguu harma dhufe namni jalaa dubbatu hin jiru akkasitti gibira hangaa duraan itti kanne san taanii irra fujisan malee kaan dhoorkinee jira akkasitti gibirri san hin galle. Ergas booda waggaa meeqaaf akkasitti gibira galchuu kadiddan isin hangam takka turtan? Amata lama sadii amata lamaa fi cina. Yeroo sanitti duuba mootummaan gibira galchuu diddan jee tarkaanfii namni tarkaanfiitti fudhata Musaa godii kana gibira fiduu didda janiituma reebanii gibiraan fida jeetuun biraas deema hogguu harma dhufe namni jalaa dubbatu hin jiru jechuudha. Akkasuma. Uummatee kafaluu diddemoo ganta kana? Uummanninis na hojii jaalatanii jira kan. Dhorkitan? Hayyee mee ergas booda mee duboo jireenya keessan akkasii qabsoo san keessa turtanii garamitti tarkaanfattamee maal? Jireenya san keessa osoo akkasitti turruuti ammaan tana waan gizeen ammaatu hin dhufte haa. Mootummaan waan mootummaan Tigree kun loofe inni gaariidha osoo jennu inninis amriin mataa gubbaa ajjeefte jechuudha. Mee ammas yeroo kami mee gara Ameerikaadhaa yookaan deemtee turte? Ani bar amma baatee amma duraa tana Ameerikaa niin bar ummanni Ameerikaa maarree akkana taate jedhanii dubbatanii niin laala jeetumaan bakkatti kataban tana dhaqe. Ajee akkana deemuuf hin deemaa hin jeen. Haa jedhaniitu katabatan dubbiin hin gaafan. Waraqaan akkannanii waraqaa fuuleetumaan harka taa'an. Waraqaan tanii sii kannaniiti waraqaan sii baate deemi jedhan. Akkasittiin kan hin jaalatiniin deeme gudduraati. Ameerikaa jechuudha. Ameerikaa laalteetuma deebite? Laaleetumaan ijoollee jirtu laaleetumaan deeme jechuudha. Ameerikaa akka deemtan qabsoof sun ta'e daawwannaaf jechuudha. Qabsoofii miti jechuudha Ameerikaa akka deemtan? Qabsoofii miti. Himatuma keenyaaf ijoolleen laala jee akkasitti dhaqe jechuudha. Ogguun dhaqe ijoolleen hin arge taa'i jedhan hin taa'u jeetiin didee deebi'e. Mee duuba ammaan tana yeroo qabsoo akkasitti taasisaa turtan san keessatti gaafa waraana dargii san keessatti waraanni adda bilisummaa Oromootis hundaa'eetis kan jiru ni jirani. Isin waraana adda bilisummaa Oromoo kanaaf wajjin walitti makamtanii turtan moo akkamii wal quban qabdan ture? Ogguu dura muwaanni janiin beektaa sargoo janiin waraana Somaalee kabahee jiru kana kabaasan kana sargoo janii uummatun biyyaa kana baasan. Eegas boodaan yogguu amata guunne Amaara kana dargii kana baasan waraana dargiidhaa guddaa ana baasan. Saniin xiqqoo ogguu wal dhoyne dachaa amma janiin Somaaliidhaan Somaaliin numa dachaate.
San booda qabsoon yeroo san taasisaa turtan hangam takka isinii milkaa'e maaltu mee san keessatti wanti isin Yoggaa san gammachiisu yoggaa zaman sanitti qabsoon oofu Soomaaliin ammantan dhuftee waliin oofu jiru tun bar oofuudhaan dhukkee akkana dhukkee kaasanii Soomaaliin Amaararraa guyyaa tokkotti laga kana jaarsota gaara kana oguu seenan guyyaa kanatti gaara kana ni qaarsan Amaara. Gammachuu namuu qeellotti dhageemti akka Amaara Soomaaliin goote yaani. Somaaleetu dhufee jiru. Somaalota dhufee jiru gaafas. Somaalota dhufe. Somaalota dhufe inni amartichi mangistuunis torsaraayitii tanuma dullatti gaafa duraa san nutti gadhiise. Sunis nu dadhabde. Mirqaana akkasitti deemu jiru. Mallasee dhufe mallas dhufe. Soomaaliin dachaate. Mee gara Hargeysaatti illee yeroo deemtan achi gara waggaa lamaa fa'aa turtan Hargeysa keessatti maal fa'aa hojjettan? Hargeysa keessatti waa takka illee hin hojjennu. Namni raashima fi fudhatee taa'a malee waa takka illee hin hojjennu. Asii dheefa deemtan moo mootummaa gaafa Haile Sillaasee? Dheefa deemne asii. Dheefa Amaaraa deemne. Hayyeeme gaafa san keessatti gaammas jaarraa abbaa gadaati wajjin illee walitti dhuftanii jettan hariiroo akkamii qabdan mee maal fa'aa wajjin hojjettan karaa gobeelleetti illee waggoota hedduu achi akka turtes seenaa keessatti dhageenye jira mee akkam ture yeroo san? Namni biyya Arabaa tana dhaqe namuu addeella isaatiin dhaqe malee wal mari'atanii asii kaanii hin dhayne. Waggaa dhaqan namni hundi hunduu achitti walitti dhufaniiti achitti walitti ijaaramanii amata hedduu turanii awweelee kannanii fi achi as garagalan. Qawwee fudhatanii ogguu as yaa'an ogguu bahar seenan. Bahar keessa osoo as deemu jiranuu ogguu xarafa gamanaa kan abbaan eessa yaatan jetteen waraanni Somaaliiwwan. Si warra eessaati warra eessa yaa'u jedhaniin. Nuti warra bilisummaa teenyaaf Itoophiyaa deemu jedhaniin. Bilisummaa isin bichaan hin baaftan isin duratti itti jirraa. Isin duratti itti jirraati nu achitti hin baastan jedhaniin. Hin baaftan jedhaniini nuti isin hin barbaannu jedhaniin kophaa teenya baafannaa. Hoggaa kana haaniiti fincaanii osoo bakka taa'anii haanii tokko keessaa achi deemu. Sani Soomaaliin dhoyte. Isaanis tokko keessaa dhawan. Amma Ziyaad Barreetitti silkiin godhanii waraana akkanaati akkanan jedhee nu dhufe akkam taana jedhaniin anaa gad dabarsaa jedhen. Akkasitti wali qabanii Hamaritti ergan. Hamaritti ama shan hidhaman. Ama shan hidhamaniiti ama shan hogguu hidhaman. Mee namni Soomaalii wajji baafanna jiru. Kophaatenya Oromoon kophaatenya baafanna jiru quba baasaa jedhaniin. Hogguusi quba baasan. Warri quba baase Oromoo wajji baafanna warri jee hidhatti hin deebine. Warri kophaatenya baafanna jee hidha dachaasan. Hidhaa tana qumsirii jedhaniiti mana guddaa hoteela guddaa kannaniif achi keessa taa'aa jedhanii. Bakka raftan ammoo gooddoo takka xixiqqoo takka tanii baharirra ijaaran sarrafaa jedhaniin. Osoo hoteela kanaa nyaatanii dhuganii mana sanitti bulaniiti achi yaadni itti dhufe akkamii asii baana. Akka itti asii baanu mana kanaa miti. Mana kanarraa mana biroo nu haa laalanii akkasi baanaa jiran. Akka mana xixiqqaa ammaas nu fidaa jedhanii inni hidhaniif. Mana kana keessa namuutu gale. Achi namuu haa walquban qabume akka walquban qabneef mana xixiqqaa baharirratti ijaaratan. Asii bahaniituma namuu addeela isaatiin bahee kuta. Akkasitti warri galee hedduudha. Isaan kana dura gale Muhammad Ahmad kana fa'aa duratti galan. Jaarraan ammoo Muhammad Ahmad kana fa'aa booda galu. Hoggaa dhufe gobeelli dhufe.
Gobeellee uummata gobeellee kana uummata gobeellee kanaan akkanatti nuti warra kana yaa'u jeniin taa'e jeniin qawwee barbaaddanna jeen qawwee eessa barbaaddanna asumaa'ee biyya sana keessaa barbaaddanna jeniin jaarraa fa'aa jedhanii beeka. Jaarraan kun amma eenyu uummata haramaayaa kanaaf kaawwata kanaan jaba waliin dhufan. Anillee gaafa sana achiin jira birana keessaa jedhaniiti guyyaa tokko bira geesse deemaa galaa gaafa nuti meeshaa horanne gaafa isin dachaatan jedhanii nuti biraa galle. Isaan eegas booda qawwee barbaaddatanii qawwee harkatanii gaara keessa maddabaman. Akkasitti jaarraan warra biyyaatti wajji wal ta'ee akkasi gaara seene. Adaree tana ni jibbaa ni arrabsaa ofirraa dhiise. Waan ni tana ni arrabsaa amaara kana adareedha irra arrabsa. Akkasitti osuma inni akkasii arrabsuuti jaarmayni isaanii qubatee itti bobba'an jechuudha. Amma jaarmayni hin dhaabbanne takka guddate deebi'aniiti warri abaawoodhaa kun amaara biraa baqatee itti dhufe. Amaarri gaafa san nama guureeti jaarma garsee gaafa san amaarri jaaru kana kan mangistuudhaa kana nama 12 nama 20 maal jedhanii gori guuranii akkasitti oofu jirani. Kana inni zamana sani nuti hin barbaannu isaanis jedhaniiti lolan. Miilli ammaan tana si dhukkubaa akka jiru ni mul'ata. Osoo gaafa yeroo qabsoo keessa jiru miilli kunillee miidhamee kan jedhamu. Miilli gaafa sana haa hirkifamu haa ulfaatu malee akka ammaa kanatti nan dhukkubee nan teessu nan dinni haa. Niin deeman osumaan deemuunitiin asii Ameerikaa dhaqee Ameerikaa hangaan taa'u taa'ee baatii takka moolamaan taa'ee achi as deebi'e fayyumaan dhufe. Amata lama. Miilli kun gaamma yeruma san si miidhame jechuudha. Miidhaa san xomma sikkee. Miidhaa gaafa qabsoo san akkasitti osoo olii gad deemtanii miidhamteetu ammaan tana lafaa sikkee. Naam. Miidhaan isaa halkanii fi guyyaa deemnaame halkanii bakka iyyuu deemna. Saniitu miila gama gadii kana nakka'e. Akkamii wallaansa hin arganne miila kanaaf amma? Wallaansa hin arganne wallaansa achitti hin goone. Biyya Ameerikaa sanitti wallaansa godhaan jenneen. Ifumaaf itti dhiifne kiniinaaf kana miilaan dhufuu jennaan kiniinaaf kana irraa fuune waan biroo ittiin idaan. Miigaa isin jireenya mootummoota hedduu keessatti dabarsanii jirtanii seenaa umurii dheeraa qabdanii mootummoota kana keessatti akkamii wanni jiru maal fa'aa ture amma mootummaa amma keessa jiru kana wajjinis wal qabatee kan dabre wajjin gizee wal bira qabdanii maaltu jijjiiramni jirus waan akkamii maal fa'aa agartame? Jijjiiramni kun oguu dhufe rabbii fidaa beek. Jijjiiramni amma dhufe kun rabbumaa fide. Oromoo jechuun tanaas rabbumaa fide rabbumaa nu kaase biyya tana kaase biyya asii jala kanaa ol kaane kaaneeti bakka geenye jechuudha. Akkasumas nu taqabbaltee amaarinis dheefa irra kaayee nu dheessee asii kunoo finfinnee geenye jechuudha. Amma finfinnee san jirra jechuudha. Amma? Gaafa waraana Soomaalii yookaan dargoo sanii walitti dabalatan booda qabsoo erga waliin taasisuu jalqabdan waraana sanii akkamitti adda baatan? Waraana Soomaaliitiin? Waraana Soomaalii haa waliin gaddachaanee walumaanii biyya hargeysaa san dhayne. Achumatti namuu akkasuma waliin hafe. Waan birootitti hin daballe jechuudha. Achi hargeysatti adda baataniiti isin gara biyyaa dachaatamoo akkamitti adda bahuu dandeessan? Nuti gara biyyaa dachaan keenya ganaadha. Eega gaddachaanee teenye booda akkasitti karaa biyyaa dachaane malee dura asii gad dhayne karaa biyyaan dachaane. Achi teenye amata 17 teenye bara.
Yeroo san ammas qabsaa'ota Oromoodhaa kanneen eenyufaa beektamee eenyufaadha wajjin wal harkitanii turtan. waan namni wal agarreen maal waan gaatur jedhaniin kaan aboo eenyu hafatis kana gabaabaa eenyu beeka. taariika jaarraatii beeka. Muhammad Ali Nuuri. Muhammad Ali Nuuri erer kana gaatur kuni haraa biyya keenyaa kana tokko jira maasi Jibriil karaa keenya kana tokko jira maas karaa fadis kana. Yusuf Golee faa nama jedhamu wajjin akka Yusuf Goleedhaa egaa arma ol dhufne agarre malee arma gaditti hin agarre. Egaa arma ol dhufne hombolcha kanatti agarre rasaasa nuu kannaa jee dhufee rasaasa kannineefi eela xirrachaa ta'an gaafatani hombolcha kana amaartichi sargoo tana gaddeebise. Sargoo tana gaddeebisee eegas booda sargoo tana booda sargoon geekkuttee isaanit deebi'e. Jibriil Golee kana waraana isaa kanatti. Isaanis inni eessarraa dhufe Jibriil Goleedhaa Yusuf Golee jechuudhaan. Yusuf Golee kun inni dhaloonni isaa Daamootaa bara. Bakka inni itti ijaaramee dhufe hin hubanne isa kanuma ijaarame kanaatiitu hombolchaan dhufee rasaasa nuu kannaa jedhe. Inni waraana qaba moo Waraana qaba waraana qaba rasaasa nurraa fudhateetuma amaara dha'uut deebi'e. Amaarsichi nu dabarseetuma isaanit deebi'e. Isaanis akkasitti nu booda gabbite. Qabsaa Muusaa Gojii faa ni beektaan isaa. Qabsaa Muusaa Gojii kun duraanii gaafa biyya tana jirru wajji jirra. Asii nuti amma waraana keessa seennee qawwee qabna amaaraan wal dha'u jirra. Inni kun dhufe hariirri dhaqaati qawwee fudhadhaa jedhaniin. Hariirri kun biyya isaa tana keessa achi dhaqanii qawwee fudhatanii ol deebi'an. Eegas booda gaa nu booda akkasitti nu ida'amuun isaa akkas taate. Namni biraalleen qabsaa'anii kan biraalleen kan gaafasanii kan isin wajjin wal beekanii wajjin hojjechaa turtan kanneen akka Muhammad Ahmad faa isaan kan akkamitti wal beekame. Muhammad Ahmad kun nama qabsaa'aa asaliin lubbuun isaa gaafa duraa gaafa biyya tana jirru amaara kana akkana goona akkana goona akkana goona akkana dhuunee kaafna jennee haasaa ol guyyuu na bira dhufa. Gaafa deemuu jiraatullee akkanattiin deema jeeti haa wajji yaanaa jennee waliin ballama goonee ballama sana hanqadhee inni kutan. Akkuma adaree sana dhaqanitti warra saahiba isaa ka dinnichaa adaree geesse ka jijjigoo oofu harkee wajji kute. Akkasuma dinnichaa isa wajji gurguree achumaan maallaqa san kiisha kaayyatee kuteen akkasi kutee jechuun inni biyya Arabaa san dhaqe. Marii akkam fa'aa wajjin marichaa turtame hariiroon isin qabdan maal ta'e? Hariiroo wanni wajji mari'annu amaara kana akkanatti biyya teenya akkana godhee amma duratti akkana godhee waliin kaa uummata biyya tanaati wajji kaanee dhoofne jechuudha. Haile Sillaasee jechuudha. Mootummaa Haile Sillaaseeti moo Mootummaa Haile Sillaaseeti. Dargii moo Haile Sillaasee? Mootummaa Haile Sillaaseeti. Akka sanarra wal maratame. Mee ati gaafa san keessatti waggaa Hargeysa irraa deebitullee karatti qabanii hidhanii mana jechii jalaatti illee hidhamtee jira. Mee eessatti hidhamtee akkami qabamte? Asuma qabamneeti akkitti qabamne karaa osoo deemnuuti nu harkatan amaarri kun. Akkuma taajaniituma akkuma sobsobaa tokkoon nu fuudhan. Hogguu nuun deemee karaa adaree kana dhiyaanne turan nyaata boo eegalle. Figeessaniituma hidhannu naqan. Akkasii hidhaa keessa turree kirii jabduu goonee akkasii rabbi nu baase. Mana dachii jalaatillee nu hidhanii rabbi nu baasee caba Tigreetiin rabbi nu baase. Uummata 300 fi cinaa na biraa baasanii gatan. Amma guyyaa boodaa kana na baasaniiti. Eessa gatan? Achi karaa haramaaya kana irii oli gatanii. Amma
ati dhala kana jechaan abaasanii si jeefna jedhanii osoo naan deemanu mangistuun Addis Ababaa seenee waraanni mangistuudhaa jedhan. Warri haasaa waan irraa fuudhu kun rifatanii qalamni harkaa bu'ee harkaan gidaara tumanii ka'ii deebiidhaan jedhan. Lolanii na deebisan biiroo na geessan sana akkasittiin deebi'e. Guyyaa sanii gadi hin baane. Nama 17 baaneeti nama 4 kombolcha kana seenne. Osoo duulleen wajji baane tuni karaa jaarsoo kanaa fi karaa harma gadii kana erer kanaa kana osoo karatti mana kanatti lafa dhawan osoo karaa kanatti lafa dhawan osoo nurraa lafa dhawan gindumatti yaamnan ummata nama kana fuudhaniituma aannanii fi kana itti naqan asumaan gayyaa kanaas dhiifnee osoo bira kun osoo dhiifnee bira kun nuti nama 4 kombolcha kana dhufne oguu nama 4 kombolcha kana dhufne namni lama nurraa lafa dhahe ilmi Haarunii fi erer tokko ilma Haaruun sanii kaasii fi jenneeti hanga nuti maskiida sagannu bira taa'ee duuba hoggaa nuti sagannee gabbaane hin kaane achi dhiibne biraa kunne nuti tirachaa dhufne warra faatuwaasiyyoo seenne inni akkasittiin boodaan dhufee lafa dhoowwanne qoonqoo nyaachuu hin dandeenye qoonqoo kana gaafas hangan takka nuu qican qamadii akaawwi sa'a jaha gizii akkasii lafeen dugdaa tun eegamunnee nu haate asitti nu tasbii walla koon akkasin lafeen dhuftee biyya taate jechuudha. Bakkanii itti dhaladhe ganda Malaaqaa achittiin dhaladhe naannoon keenyaas ganda Diinii jedhama. Ganda Diinii keessa ganda Malaaqaa jedhama jechuudha. Hayyee mee arraan tana mana obbo Muummeetti argamna. Mee seenaa obbo Muummeedha hangam takka beekame maal irraa yaadatta? Waa hedduu irraa beekna jechuudha. Kanaafuu yeruma jalqabaa isaatu inni gochii gabroonfataa mootummaan dargii san gaafuma jiru keessattu takkaa harka kannee fi akkuma mataa isaa qofattu jalatti hin bulle jechuudha. Inni diddaa qabaa jechuudha, diddaa gabrummaa. Kanaafuu oduma akkana jedhaniiti asirraa deemee karaa Soomaalee kutee dhufee waraana muummee jilbee jedhanii kophaa jaarratee qaba jechuudha. Waraana nama 1,000 ol qaba jechuudha waraana mataa isaatittuu. Waraana kana isaa bubbaasaa isaa galchaa jechuudha gaafasiif dargii keessa. Kanaafuu ilaa asirraa kaasii gaafa dargii kana waraana gabroonfataa dargii kana eegaa asii kaasan ilaa hanga kombolchaatti galchan jechuudha. Halkan guyyaa qabsoo iddaan kunne qabsoo hadhooytu itti fufaa ture jechuudha. Abbaa waraanaa guddaa jechuudha inni gaafas. Waraana akkasitti gaggeessa. Yeroo san keessatti miidhaa akkamtu irra geemee maal hubattan amma isin namoonni isaa wajjin qabsaa turan faan kan biraa dhuman faa mee seenaa waa yaadatti yoo qabaatan? Namoottiin gaa waraana muummee jilbee waraana Muusaa Godii jedhaniiti akkasitti eddaa jirani. Waraanni gaa gaafas keessatti namni biraa dhume maqaallee yaadachuu baanne nama baay'eedha jechuudha biraa dhume. Inni gaafa duraattis jiruu fi jireenyi isaatillee waa dhabaa fi hiyyumaa fi rakkoo takkaallee odoo hin qabaatin didduma gabrummaa malee katamaan isaa tuni addunyaa fi hunda waan barbaade hunda irrattuu gayaa odoo qabu kana cufa facaasee alaamanaa dhiisee karaa qabsoo tanaas seenee jechuudha. Qabsoo tanatti odooniif guyyaa tokko boqonnaa takka hin qabaatin ilaa sadarkaa tanitti ga'e jechuudha inni akka beeynutti waan irraa beeynu irraa dargii irraa jalqabame ilaa hanga amma waa'ee qabsoo takka
halkan guyyaa keessaan dhabamne jechuun waan irraa beeknurraa. Kanarraa ka'ee eega qabsoota na gaggeessanii dargiin tunis deebitee gabroonfataan kunis biyyammaas lamada deebi'ee qabate asii deeme Somaalee dhaqe Somaalee irraa ka'ee dhufe micaasaa tokko Ridwaan jedhama ammallee biyya alaa jira achirraa asitti gurbaa kana adeerranni fuusisan intala sanillee dhufeeti deemi aboo arrama naa dalaydan numa qaceelloo qooyxuu dalaydan je'e intalaanis karaa warra keessanii gala deem je'e mucaasan fudhatee asiin bahee karaa yabuutiitiin mucaasaniis fudhatee ilaa Somaaleetti deebi'e jechuudha. Achirraa eegas ol deebi'e karatti ni qabame achirraa qabamee yogguu ol deebi'e adaree mana dachii yalaatitti hidhanii hasilaa du'aaf isa ajjeesuudhaaf haala mijjeeffatanii jiran amma maqaa muummee Jilbee jedhuu fi maqaa muummee Yusuf jedhu irratti maqaan edda bahuudhaan odooniif isaan Jilbee fi Yusufitti eddan baafatin kana keessatti ummata isaa wajjin jiru cufti hidhamee du'ee dhumee maqaa halanni muummee Yusuf Jilbee jechuu fi muummee Jilbee jechuu kana odoo isaan eddaa qutaaxaranii kanarratti Ihaadig dhufee sababa Ihaadig dhufee adaree qabatetti mana hidhaa san keessa akkasitti du'arraa haqoonqoonis ajjeesanii lafeen isaatun akkanatti akka takka mul'attu achirraa bahee mana isaatiif galee jechuudha. Ani adeerqiyya gaafa duraa gabrummaa tanaa jecha waan hedduu lafaatii gurguddaa nuti zamana isaan akkasi qabsoo akkasi godhan san gizee saniif nuti ijoollummaa qabna. Gaafa waraannee asis turu sun asii baqannee ijoollummaa asiin oofanii ogguu dhufne galaa janii galle manni ganda keenya kana guutuu manneen cufti qorqorroon jiru qorqorroon irraa kaasaadha manneen cufti gubaadha kanneen cufti gubate wanne cufti gubate jirti akka jirti fallaana kana guutuu kana dhufne isaan amma gizee saniif Somaalee gad deebi'anii jiran jechuudha. Somaaleen ammas irraa gad deebitee kana keessa rakkoon addaa inni kun amma gaara jira nuti ijoollummaa kana gaamma waa'ee isarraa amma obboleeyyan isaa katti asitti hafe isin obboleeyyan muummee Jilbeetii miti jeniiti dargiin kun asitti dhufee ummata asittuma ni cafaqa ammoo adeeranuma keenyaa fi abbaa kiyyaa fi kana cufa waa hunda asii saammatan boolla asii bananii limmataa fi kana cufa guuran nu cabsanii cabnee gara boodaatitti qabsoo tana kaamma isaanis kutanii Somaalee tana keessa jaarraa abbaa gadaatii fi warra abbaa kanaa fi kana cufaanis gama gama ta'anii oduun achii fi asii duuni deemtiimi akkanatti achii qabsoo akkasiitti jiran asitti uummata asii kana inni reqan jechuudha. Kanaafuu biitu sun duraanuu dammaqa qabdi dammaqa karaa bilisummaa kana duraanuu dammaqa qabdi deebanii hoggaa Somaalee irraa achi immoo Ziyaabbarreen cabe ol deeman achi qabanii mana hidhaatitti adamsanii achitti namni meeqaantan biraa dhumee maayyii gama boodaa mataa isaatiin beeka Ihaadig dhufe kana. Kanarra amma nuti warri biyya teenyaa kun guutuu nuti qabsoommaa adeerran keenya kunii fi kunyuutti dur miidhaa adda addaatti kana jiru nurra geesse jedhaniiti ijoolloonni cufti. Oromummaan tun imma haa dhuftee fallaana kana ABO fi waraanni cufti dhufaniimi seenan jechuudha. Waan kana galmumaan geenye qabsoo tana qabsoo manni kan dur itti dhume tana galmaan geenye jedhanii ijoolleen cufti waraana seente akkasitti tattaaffii meeqaantamirra odoo deemnu obboleeyyan kiyya obboleeyyan kiyyalleen achi keessa seeneen illee dhawamee jira waraana kan nuti takkaa gadi hin jenne jechuudha bilisummaa tana iyyee immoo harkanneenneeti tattaaffii meeqaantamirra ilaa hanga ammaa jiraachuu jirra jechuudha. Waan kanaas dhabamsiisee mootummaan kun akkasitti ABO'nis bakka facaatee biyya biraa kana seentee miti uummata jechuuf akkasitti nu qaqqabanii mana dachii jala bakkuma ammaa adeerra kiyya itti addaban kana anillee naqabaniiti kanama
siyaasaa biraa keessa galee miidhaa takka kan godhan hin jirre waan biraa immoo nama sirra waan miidhaa biraa godhe waa'ee siyaasaa kanaa jecha mana dachii jalaatitti bakkuma isatti jedhan kan muuziqanyaa jedhanii adaree bakka hamtuu mana dachii jalaa kanatti lafeen tun cuftee amma kan na caccabtee jirte jechuudha mudhii na cufaa na oduun irra deemanii na caccabsanii akkasitti ilaa hanga irraa geenyee bilisummaan tun gaamma qabsoon tun deemtee bootaa iddoo amma jiru tana geessee oromummaan isaan itti laffaanii numee akkasitti laffaanii ilaa hanga ammaa nuti gammachuu takkaan teenya amma eega mootummaan oromoo kun dhufee amma biyya tana amma oromoon biyya qabatte hafuura baafannee jechuudha nuti. Habbaa takka deeggaran jechuun manni warra gaafa duraatis qabsoo waan jedhanii biyya teenya tana keessaa namni hanganaa dhumee hin qabu. Maquma oromummaa kanaan kana hundarra geenyee jira jechuudha. Kana keessa seenaa gurguddoo meeqaantam gaa inni kunis nu gorsuudhaan haala kanaa kanatti kana deema akkasi soso'a akkasi deema akkasi gorsa adda addaatis irraa fudhachaa ilaa hanga ammaa jiraachuu jira jechuudha. Har'a waliin innis rabbiin umrii kanneefi maqaa oromummaa kan isaan akkasitti laffan kanaaf bakkattoota nagahee alhamdulillahi rabbil alamin jechuu jira jechuudha walumaanuu. Haadha amma taaruun maqaa isiitillee amma naan galu amma ta'eewwan ishee Maammad Imarfaa Mustafaa Harawweefaa mas karaa gursum kanaa sedduun kan isaa wajjin dhufe ijoollee warra yooni salii jennaan tagee tokko fa'a uummanni kunis qabsaa'ota achi du'an inni kana daree mabraa sanitti isa silaa mata duree irratti jeesanii beeytee bakki achuma keessattuu ammaas ni qoranna jedhanii muummee Yusuf jee isaan muummee jilbee jedhanii barbaadan inni muummee Yusuf jeetiin katabe jee sababa kanuma naa godhi jee rabbiin hogguu dhufan galgala hin jiru jennaan jee sababa saniini nu dabarsan jee guyyuma silaa duutisaa bargaa mata duree ka ajjeesanii jechuu isa rabbiin gaa guyyaa malees sin ajjeesu ajjeechaan itti katabamtee farraman hogguu dhufan muummee jilbee gujan hin jiru jennaan jee muummee Yusuf katabe ay wal dhaban jechuu bakka tanatti akkamiin muummee jilbee guyyaatti hatti farraman muummee jilbeeti. Boodarra anfataniiti ajjeesuu deeman. Boodarra naasan durattuu ajjeesuu deeman akka silaa isaan ajjechaa isaaniitti mata duree irratti mootummaa bara akki godhe aangootti kan tana keessatti waan isaan itti kannanis fudhatee isumaatu beeka waan fudhatee fuudhee kutee bakka jabdu godhan jechuun dhageen oduudhaan dhagee beektee bakkattoota naafimmaas akkana nu gane jedhanii isin jee Muusaa godii kanaan akkaan seenaa isaa dhageetti uummanni kun isin gatuu taa'aa uummata kana aangoo nu kennan bakka qoyxuu nu haan jettanii ifin dagatinaa je'een Maammad Imarisanii faanis je'eeniiti inni mucaasaa fudhatee jalaa baafate jechuudha. Aangoo sanii fi bakkattoon kaan san haadayduu fi isaan achi kaayan jechuudha. Kana jalaa dide jechuudha inni siyaasa isaanii jalaa arkeeti jalaa bee bakka sanii jecha eega harka dhufe murtii du'aatti kannan jechuudha. Isaan san hundarraa'u rabbi baaseeti asiin gee jechuudha. Eega as dhufees nu hunda naannoo keenya kana akka araddaa teenya tanaa warra Maammadillee kan eeginni bakka sun dhaqe du'a jalaa baaseeti nagayni nagaya guddaa nu uume jechuudha. Hayyee Dr. Galatoomaadha mee duraan dursee gaarraan tanaasitti seenaa namoota hojiilee gaarii hojjetanii jireenya isaanii keessatti qabsoo Oromoo kana akka hin kuufneef bu'aa bahii dabran kana kan irraanfatamu yookaan kan hawaasni hin beekne barbaadanii fiddanii as baasuudhaaf sochiin taasisan baay'ee gaariidha. Mee arraan tana mee mana eenyuun dhuftanii maaliif asitti argamtan? Galatooma bakki amma jirru turi mana obbo Muummee Jilbee Jannaanii sababni itti argamneefis seenaa qabsoo Oromoo keessatti jaarsi kun yeroo dheeraadhaaf sossohaa akka turan
waan dhaloota naannoo kanaa taaneef jechuu nutis jalaa kaafnee gubbatti beekna. Keessaahuu dargaggummaa keenya irraa jalqabnee waa'uma qabsoo Oromoo tana hordofaa turre naannoo keenya keessattis maaltu deemaa ture odeeffannoo walii dabarsaa turre gama caasaa qabnuutiin jechuudha. Amma obbo Mumee waliin beeknuuni garuu qaamaa waliin beeknuuni odeeffannoodhaan nuti isaanirra isaan beekna jechuudha. Okay. Amma haalli amma keessa jirru kuni akkanumatti usee dhufe osoo hin ta'in jalqabbii qabsaa'ootuma akka obbo Mumee kana fakkaataniin waan lafaa ka'eetitu deemaa dhufe as ga'e. Okay. Haalli amma dhufe kun egaa akkuma je'etti kanuma useetuma ammuma dhufe osoo hin ta'in jechuudha. Bu'uura qaba. Bu'uura san keessaa qota gurguddaadha akka qabaman beeknaa jechuudha. Osoo ijoollee beekna obbo Mumee ganaa osoo elementarii jirruuti oduu isaanii ni dhageenya laalla. Gaafa Haayila Sillaasee jechuudha. Barnaamicha tokko akkana Mumee Jilbee isaanii kan mangistiin qabuu dadhabdee akkas godhee isaanii oduu dhageenyaa jechuudha. Osuma san dhagahaa jirruutiin imma dargii keessa lolli Somaalee hogguu jalqabamu waraanni Mangistuu Hayilamaariyaam harkaa qabu. Ifin ka Haayila Sillaaseen harkaa qabaachaa turees. Ilaalcha uummata Harargeetiif qaban ka addaa tokkotti ture. Nama Awaashii gadi hin amanina. Waan jiru tokko. Somaaliidhaan walitti hidhu uummata naannoo kanaa jechuudha. Haala akkasiitti ture. Mangistuu Hayilamaariyaam milishaa 300 leenjise. Waraana sooshaalizim tiisu san jaarree 300 jaarratee ture jechuudha. Idduma tana Somaalee wajjin lolli jalqabame. Maal godhuu jalqabe mamman waraanaa kun fe'amee hogguunii fi bakka itti leenjifaman sanirraa gamana dhufan baadiyyaa tana keessa foca'aniiti akkuma harkanii qawwee tuma'a ka harkan ajjeesaa okay tokko kabiran kunne jechuudha. Namni hedduun dhume manneen gubaa turan calma jaanii kana gaanuti immaa ragaa jiru beekan oduu osoo hin taane waan ijaan arkaa baanee jechuudha gaafas keessatti. Haalli kuni ummata akka jirutti biyyarraa baqachise. Okay. Biyyarraa baqachise jechuudha. Kaanii gara Somaaliif irraa baqatan. Namoonni ma obbo Mumee kan duraanuu gubachaa turaniif kaasumattuu qabsoo dhuunfaa irra gaggeessaa turan akkuma amma uummanni himaa ture sanitti jechuudha. If jaaranii orma kanarra qabsoo gaggeessuudhaaf hireetti argatan jechuudha. Somaaleen gaafa san keessatti Awaashii gadiin keenya waan jiruuf uummata keenya kanaa Somaalii godheeti Somaalii aboo baaseefi jechuudha. Maqaa Somaalii abootiin akka lolan leenjifatanii ol naqan deebi'anii jechuudha. Uummanni kuni qawwee argachuuf jecha maqaa Somaalii abootiin if jaaranii qawwee isaanii fudhatanii biyya keessa ol seenan milishaa biyya gubdee manneen gubdee nama fixxee maal gootan loon illee irraan hafuu beeke. Sani if jaaranii ogwas dachaan abbaa waraanaa tokko
obboomimee turanii jechuudha. Okay. San keessatti milishaa hedduu dhume bakka amma jiru Kombolcha jennu kanatti nama hedduu dhume lafa amma fal'aanaa caffeananiiti maal kana hunda odeeffannoo guutuu qabnaa jechuudha. Waan dhiyoo jirruuf yuunivarsiitiin keenyaa fi bakki tuni fagaatu kiiloomeetira 15 addaa fagaata baay'ita. Odeeffannoo gahaa qabnaa jechuudha. Amma gaa obboomumeen akkuma asitti gaafa Haayila Sillaaseetu dhuunfaadhaan gaa maaltu kakaase isaanumaa beeka. Haaluma uummata gaggeeffamaa ture jechuudha. Angustii fuudaalaa saniin. Sanfaa fudhachuu diduudhaan akkuma reefu himamutti gibira kafalluu maali kana hunda gaggeessaa waan turaniif haalli san keessa bulee waan tureef har'aa nasiibatti hirkatanii jechuudha iyyaa kafalatuudhaaf. San keessatti kan amma isaan irraanfata malee waan baay'ee tanutu quba qabnu jechuudha. Waraana Dargii irratti injifannooleen isaan gaggeessaa bahan guddoo akka tureefi deemanii gaafa sanii jaarmayni aabaa otiis san keessa bubbu'uramaa ture. Isaan sanii dhachiisuufi namoota isaanii wajjiniin Somaaliyaa boo jechuudhaan as seenee lololu kana keessaa namachi dabaluun qawweechi erguun san gabbisaa turuu isaanii kana hundaan quba qabaa jechuudha. Agarumaan jechuu danda'amaaf. Galatoomaadhaame namoota seenaa hedduu hojjetan kanneen akka obbo Mummeedhaa kana kan hawaasa hin beekne kan dhokfatanii jiran kana kan seenaa isaanii awwaalame kana haala kanaan iddoo isaan jalatti barbaadanii dirratti baasuun seenaa dhaatii qabsoodhaa wal qabate faayidaa akkamii qabatanii? Okay. Ilaa amma akka baay'ee qabsoo Oromoo irratti namni ka uummata Harargee wareegama guddaa kafalee hin jiru. Lola Calanqoorraa kaasee jechuudha. Wareegama guddaa kafalee mana Harargeedha. Achi durattuu haala Oromoota biraatiin addaatitti Turkiin Misra Araboota Ammaariin bar uummanni kuni qabsoo gurguddaa firra godhaa ture jechuudha. Okay? Qabsoo dhadheettu fi osoo meeshaa takka harkaan qabne hanqa Turkifaan madaafaan fixu takkatti jechuudha bara uummanni kun. Abbootii gadaa waliin qabee hanqa keessaa fixu takkatti jechuudha. Uummata qabsoo dheertuu gaggeessaa bahe. Okay? Amma uummanni kuni wareegamni Oromummaa fi jiraachisuudhaaf tabiraa haftee Oromummaa fi jiraachisuudhaaf kafalaa bahe ifa bayarraa hawaasni ma jiru kun hubannoo qabaachuudha qaba. Barnoota irraas fudhachuudha qaba. Jeenottan isaaniitillee akkuma jeenottan biraatitti kabajaa godhuudhaaf qaba. Illaa goota nutis ni qabna jee hubannoo akka argatuufi tan fuulduraatiif illee barnoota irraa argate waan fuula dura gochuun isarratti eegamuu irratti illee fakkii godhate akka taaftee fi sochoo godhuudha irratti namoota kana ol babaafnee mul'isnee agarsiisuun dirqama jechuudhaan lafaa kaanee immoo isaanirraa akka jalqabnu taanee jechuudha. Itti fufaa haalli kuni ifa ba'anii mul'achuudha qabanii jechuudha. Ilaarra bakka hedduutti erguu arginu kan ifa bahaa jiru kan naannoo biraati malee akka wareegama kafalameetiin uummanni kuni asis Oromoon biraalleen hubannoon qabanii waa'ee uummanni Harargeedhaa kafalee jechuudha. Kana kan amma nu kakaase jechuudha. Hayyimii akka dhaamsaatti illee qabsaa'ota gaafa keenya akka Muummee kanneen amma hawaasni Oromoodhaa baay'een beekan warreen akka Jaarraa Abbaa Gadaa ni jira. Seenaan isaanii kun akka hin dhokannee koo hawaasaaf dhaamsi qabdanii jira. Amma hawaasaaf dhaamsi immoo gama kootiin qabu
waan kanarratti qorannoo babal'aa gaggeessine barruudhaan kaayuuf of ijaarree sochii jalqabuudha waan deemnuuf jecha bakka itti dhufnutti hawaasni hundinuu waan beeku waan dhagee waan arge nu odeessuudha irratti akka nu cina dhaabbatiin dhaamsa godhuu barbaada jechuudha. Bal'inaan sosoodhaa waan deemnuuf jechuudha.